السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيكوني كينامتي كيسمولو كبيا غوتوتي فاونديشيني دامنا فاونديشينين سون يونيفرسيتي اوف كيسا قب هوسبيتال اوف كيسا قب وان غراغرا ولا كامني هين دومن اوف كيسا قبا اتي هرماتني نونجر واللي دنيا ميكا جيرما يا حواسا كينيا مالي بودي فما بانكي مقا سايت دابته جير ولي قبي يا دبرت سينا ولي قبي غاين نوم بين نورسيسي غاين بيسين بانكي كان كيسا قبدان كان جني قودا كيسان قم Achingamana wama tokkotti lafaa kaatee hojjetamte hin argine kabaale keessa qara ilma kiyyaa miti ka jimmaa ilma kiyyaa miti kunoo ka qoree jiru Abdallaa biiftuuf ilma kiyyaa miti ka jedhani akkasi ofirraa dabarsuu malee oduu isaan akkanatti biyya tana walitti ijaaranii bifa kanaan qabatanii fooyanii galchanii hama kan dhageenyu oduu hamaan qaaqan jechaaf jedhanii haajasa ilma wayituun qabu jedhu. Walli biyya duniyaa meeqa jijjiirama yaa hawaasa keenya maaliif ulifama. Yeroo jiranillee waadaa garaagaraattu galamaa ture. maal jedhan guyyaa nageelle isaan turan sheekonni dhiifaman waa godhanii nama makiinaan deemuu qabuti makiinaan deemuu dhabee lukaan deemaa turanii nama viilla fooqii garaagaraa keessa jiraachuu danda'uti waan akkasii dhabee mana cabduu keessatti amrii rabbii isaan qabaatti nama akka qarshiititti baankiin isaanii silaa guutuu ta'uti kana dhabee rakkataara dhiifaman waa godhanii jedhaniiti yeroo haasa'amaa ture uduu isaan jiran du'a isaaniitiin dura gara waggaa 7-8 ani hayyuun hin beektanii mire waan ofiin dubbatu waan namaa dubbata waan taateef amma dhiifama isinii godha dhiifamaan kareessa ka beekameen duniyaa miti ka beekameen viillaa sanii miti makiinaa miti ka beekameen diinii rabbiiti qabsoo sabaati ani afaan kiyyati yoo waa irrifate nama arrabatanii ududu illee isinuu dhiifamanaa godha kakaanii maalitti godhaamii jedhan sun aadaa isaaniiti yeroo isaan kana jedhan kabaja saniifuu uduu isaan nafsee ofiitiin jiran makiinaa jedhan san fooqii jedhan san qabeenya garaagaraa ka jedhan san waan akka biyyaatitti adii waa onna jedhanii booyii seene hin argine eega isaan du'anii illee tee'anii du'aafamma guyyaan sun I think guyyaa jimaataanaaf fakkaata isaan guyyaa maksanyoo du'uuf deebanii dhibamanii dhibeen itti jabaatee jennaan maatii isaanii waliin nu qabanii amma booda meeyoodha mannaan isaanii illee jiraate bakka isaan itti dhalatanitti na awwaalaa yookiin jedhani shari'aafuu haa taatu bakka keessaa baniif illee haa taatu yooma dhaamannaan isaanii illee jiraate maayii addanii nuun jennaani sheekonni keennaa miti keessan mulu ka biyya guutuuti nu amma hojja qabannee bakka isaan fedhanii bakka isaan qalbiin isaanii shari'aaf itti gammaddu yoo jennee galleeni keenna ka dhuunfaa godhanna amma nammoo akkuma feetan godhaa jennee tayyaba baafne guyyaa jimaataa san maarree kanatti waadaa galameera faawundeeshinii dhaamna faawundeeshiniin sun yuunivarsiitii of keessaa qaba hospitaala of keessaa qaba waan garaagaraa waan lakkaa'amanii hin dhumne of keessaa qaba kana isinummaan itti nu amana amaatiin keessanillee kenna itti hirmaattanii nuun jedhan tole nu waan isin jettan akkuma jedhan sheekonni kaleessaa ka beekamaniin diinii malee qabsoo sabaati malee qabsoo mirga dhala namaati malee ka beekamaniin kanniin waan hin taaneef goota dabeessati muddama jedhanii waan fedhe biyyi godhuu danda'a jennee dhibbaa itti kennine achiin gamana wama tokkotti lafaa kaatee hojjetamte hin argine walli biyya duniyaa meeqa jijjiirama yaa hawaasa keenya maaliif ulifama. Hagadhaa maatii kan jenni kan dhufee ziyaarellee maatii 4 qaban haajisan gammadaa haawwatii manaa 4 qaban yeroo dhiyoo deemte takka yeroo dhiyoota deemte sunis maatii qabdi namni dhufee ziyaaree maatii sheekotaa ziyaara jedhe mana tokkotti qofa seenee biraalitu achi mee maatii isaan barannaa sagantaa godhee nu koottaa jedhe namni kaa'een jiru baankii maqaa saayitti dhaabatee jira wali qabee yaa dubarsa seenee wali qabee gaheen nuu hin beekne nu barsiisee gaheen beesin baankii kana keessaa qabdan kana jennee qooda keessan qabne maal ilaata wanti kun haaja sanii rabbi akiraaf haa kaayu mana keessatti sanbata illee gaafa jiru mana yoo keessa xaalalame duuba xaalalamee hin jirre mana yoo xaalalamee jiraate luka hidhamee hin jirre diinii luka hidhuu achi kufuu isa dhooganii waalikki naajisan dalage waalikki diinii qofa waalikki sabaa qofa mana ofiitii deemanii nama karaa rabbee fudhatu namni isaan irraa sadarkaa kam jira yoo jedhan nama maraafuu galuu danda'u adda finfinnee mana isaa taateetti adaamaan mana isaa taateetti shaashamannee keessatti karaa olaanaa irra guwaabee fudhateera wanti isaan akkas qabatan sun nutis ka isaan diiniif malee duniyaaf hin deemnu nullee eessa deemna jennee diinii illee harka nama nu qabu dhabaa amantaallee akkas ta'a deemanii gatanii deemanii ta'an akka fakkeenyaatiin maatii gamta'a seenaan nama xiqqoo jedhanii tuffannee bira lufuu hin qabnu Abdallaa Qoree fa'aati magaalaa Qoreetitti bara dhufanii maatii haajasanii
haa xiqqaasu haa guddattu birrii fuudhanii kan kunoo hooti birri itti gammachuu kenna osoo hin taane adaa nama nuti waatu qabnaa jedhee maatiin kenna gammachuu keessa dhaqame adaa abbaan kennan du'e kalee naasuu keessa jiru haja san nama maatii tokko irraa du'e miti nama maal ta'e yoo jette nama adhawoo xiqqaate namni 2,300 ji'a fixrii isaan kan oduu hin qabne nu maatii isaanii kan beene jala duubaan fixrii irraa kafalan guyyaa tokkocha namni dhufee gaafatee sheekota ilmaan qabdoo jedhe nama kunoo kam argitu kanneen jiru nama 11 ka jiru kan ilmaan kana qaba jedhanii quba nama tokko qabanii hin beekan ka Baalee keessa qara ilma kiyyaa miti ka Jimmaa ilma kiyyaa miti kunoo ka Qoree jiru Sheekh Abdallaa Biiftuu ilma kiyyaa miti ka jedhani akkasi ofirraa dabarsuu malee oduu isaan akkanatti biyya tana walitti ijaaranii bifa kanaan qabatanii fooyanii galchanii hama kan dhageenyu oduu hamaan qaaqan jechaaf jedhanii haajasa ilma wayituu hin qabu jedhani oduun namatti wayii taane harka nu qabdeen biyyi tun jajjabeessitiin barcumaa nama du'e fakkeenyaaf gaafa Sheekh Muhammadi Goondee rabbi isaanii aramu isheen Qur'aanaan deeman amrii ta'ani walli biyya duniyaa meeqa jijjiirama yaa hawaasa keenya maaliif dhiifama kana waan ittiin ba'anii ittiin gorsanii kana ta'e waan jedhan namni tokko irraa deebisuu kan dandeenye yoo rabbi gargaaree gabbaa haqarra waan jiraniif toohidaanillee irratti ol ba'e toohinni islaamni yoo sanuu gizee sanillee baay'eema toohida namni ol baase isaan shirkii adda addaa irraa ummata horii qal'aa nama nyaachuu irraa wanna adda addaa irraa qulqulleessee biyyattii fudhachisiisee karaan kana jedhanii karaa haqaan kana jedhanii qabsoo diin isinillee kasabaatiinillee maraanuu rabbiin gargaaree ummanni itti amanee maraa itti amansiisee toohidaanillee akkanatti dura bu'eeti ummanni irraa fudhatee ture kasabaatiinillee akkuma san karaa itti qajeeleen diinni asiin nama ajjeesu asiin argame yoo jedhan irraa deebuu dhabuun itti kakaasu malee asiin numiidha irraa haadachaanu jechuun maletti afoo bu'anii ittiin deemaa akka kanaanii karaa isaan bayaniini mooyataa turanii injifannoo guddaan uduu luka tokko karaa tokko abirraa lammaffattiin tarkaanfatiin uduu hin jijjiiramin uduu hin bitamin jechuudha. Haga dadhabbii nam guddummaa itti dhufettillee tokkotti maal uduma jiran karaa ofii deeman. Aanaa irraa dhiisaa godina uduu dhufee gaafatee waan ganama jedhe irraa uduu akkana garan galin afaan akkana uduu bira dhaabataa jiratanii irraa garan gal. Kana haqarraa yoo kana qaaqi jedhan inni woma duraa kaan fuudhetumatti waqaaf. Kana uduu yoo rabbii guddateeti achi afamuusii jiraatiif agaree gariin agaree sodaata. Agaree miti uduu afamuusii itti qabanii waan qara qaaqi irraa uduu garan gal. Manguddummaanillee qabanii mee isaan dhiisaa jedha qaaqni isaanii beekamaa jira waan hundaa yoo deeman isaan waan jedhan irraan deebanii jedha akkasumatti rabbi waa hundaa kenneefi sodaataan afoo ummanni illee akkuma isaan warri mootummaa illee itti dhufe sodaachuu malaa rabbiiti kenna rabbiiti uduun hamataminiif uduu waan jedhe irraa garan galiin guyyaa fi haga dadhabbinna deebanoo umrii ofii barsiisatti fixan qabsoo sabaatiif qabsoo diiniitiin uduma waa takka irraa garan galle hulee ta'anitti illee. Kan biraallee ta'ee ima barata namni maatiillee godhatee waan jedhu isaan irraa baranne sheekotii naannoo keenya argine keessaa namni maatii godhatee barate eegasii barumsa ofii itti fufuu isaaniif hiriyyaa isaanii Haaji Hamiid Arsichaa jedhanii aanaa shaallaa kana keessa isaanis isaan irraa argine. Eegasii illee namni darasaa isaanii faana kana bubbu'anii namni hedduu akkasii barataniiru. Isaani akkasitti nama eeguma nama jajjaba ta'anii baratanii quraana qaraanii ilmi illee baratanii garuu akka sheenni isaan qaraasise natti himetti sheenni isaan awwala quraana buusanii kitaaba irraa jammaranii maannaan jedhani sheenni suni ilma Haaji Sheekh Aliyyii Aadam Xaqaqoo jedhanii baddana daabulaadha naannoo sanbateessanii safiinaan irratti jambaree sheenni kun fassaree fi laa ilaaha illallahu jennaan laa macbuuda bihaqqin fil wujuudi illallah haqaan gabbaramaan rabbuma tokkochaa jedha kitaabni safiinaa kun laa macbuuda bihaqqin fil wujuudi argama kana keessatti haqaan ka gabbaramu rabbuma bicha jedha hadiisan baranne fiqii awwala fiqii shaafiyyee yoo inni jedhee nagaafate gurbaan kun jedhani maal jedhee nagaafate eegaa haqaan gabbaramaan rabbi malee hin jirre Sheekh Huseeniif Jeeylaaniif hamaa gabbararree naan jedhe jennaani waan biraa ka deebisuun agarree bati waan oliyaa keessan seenini cadhi jedheen jedhe akka nama waa qaraasaa tuuruu saalfatee cadhisee
namni waan hadiisa baratee fi waan tawhiidaa dubbatu seeyaa uumamuma sammuu michuu rabbi kennee fi namni kun gaafa san waan namni biraan fahamne safiinaa irraa fahamee akka kana jedhe barumsa isaanii irra jalqaba gaafa kitaaba jammaranii Sheekh Aliyyi Adam Daqaqoo oduudun taane afaan ofiitiin natti odeessan eegasii taranii ilmii baratanii deemanii asittis Sheeka Bombaasoo Haaji Kadir Bombaasoo birattis aanaa nageelleettis baratanii taranii diidaallee deemanii booruun deemanii jimma deemanii biyyoota hedduu irra naanna'anii isheenni isaan irraa jabeeffatanii yaada ofiisan irra cimsatan Sheek Kadir Addoo yookaan Haaji Kadir Addoo ka jedhamu booruu naannoo hedduu dheeraa fi itayyaati isaan san irratti tafsiirallee dhandhamanii kitaaba waan tawhiidaa kanas dhandhamanii ka jiran achiin booda deemanii hajjii dhaqanii madiinatti hafanii xiqqoo achitti illee waa babbaratanii galanii lamuu hadiisa achitti baratanii heddumminaan biyya barsiisanii akkaataan isaan aannanii deebisaafillee ta'ee beelaafillee ta'a jedhan adeemsi sheekaa waa hedduu nuu ta'a namni keenya hordofee faana isaanii bu'uu qaba maal inni amantiifillee waa'ee eegana aadaa ofii baduu dhoogguufillee aadaa fakkaattee dhuftee seentullee ni beekan isaan kun aadaa guyyaa keessa nu seente aadaa booda hafa jedhan kana ni jedhanii ni beekanii kana beekuu qabna aadaa keenya jedhaniitu bakka gizee garii aadaan taanillee akka aadaan fakkaatini ni beekanii kanaaf baratuu qabna faana sheekaa hin jaalanna warri jennu sheeka jaalanna ka jennu sabaafillee hin quuqamanii hin dhagayamaa isaanitti waan isaan deemaniin kana irraa baratuu qabna garuu sabaaf jedhanii dharan hojjani dhugama nama qajeelaa nama saba namaan tunne cadhisee ofii dalagatu hin tuqani nama jeequmsa kaasu saba diqqeessuuf deemuun jaalatan ditanii kanama amantii diqqeessuuf nama deemus hin jaalatan faana isaanii bu'uu qabna ijoolleen hadhaa ajasan hin jaalannaa goota kennaa beekaa kennaa aalima kenna jedhu afaan hin faarsuu miti